Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota shaggaa tuuf ka jedhu akkasumatti akkaataa ilkaan keessanitti qulqulleeffattanii viidiyoo kana hanga dhuma isaa laala. Akkasitti akkaataa kamiin ilkaan keenya qulqulleessinaa kan jedhu shaggaa tuuf ka jedhu subscribe godhaa, na jajjabeessa. Akkaataa ilkaan keessan ittiin qulqulleeffattanii kunoo viidiyoo kana gaccuqaasa linkii isaa sheer walii godhaa. Ilkaan keessan qulqulleeffachuun yookaan akkasuma nazaafaa ilkaan keessanii eeguuf baay'ee tokko isin fayyadaa, baay'ee tokko maashaallaadha waan taateef akkasumatti biraallee qabannee isin dhiyaanna waan taateef akkaataa kanaan jechuudha itti fayyadama. Viidiyoo kana gara keessatii fi gara wannootillee walii erga karoora guutuu jechuudha. Akkaataa kanaan itti fayyadama jechuudha. Waan asirratti argamu kana guutuun waan mana arabaa keessatti argamu, shamarran teenya keessattuu mana arabaa keessatti argama. Waan gatii salphaan wannoo gootanii ilkaan keessan ka danda'a jechuudha. Akkamitti salphaa haala salphaatiin dandii irraa baasuu dandeenya kan jedhu baay'ee nama dhibu waan taateef kanarratti na hordofaa. Shaggaa tuuf waan gaggaarii qabatee isinii dhiyaata. Akkaataa isin itti qaama keessa yookaan ammoo ilkaan keessan nazaafaa gootan akka afaan keessan isin hin ajooyin. Namoota tokko afaan waan ajaa'uuf akkamitti ajaa afaan kennaa kana akkamitti ifirraa eeyna akkasuma ilkaan keenya akkamitti qulqullina eeggachuu danda'a ka jedhu akkasumatti yuutuuba keenya warri maamila hin ta'in shaggaa tuuf ka jedhu subscribe godhaa, maamila keenya ta'a. Maamilli battalumaan yeroo nu asii isin gadhiifnu battalumaan isin bira ga'a waan taateef agasitti waan taateef nagaa nu turaa. Yuutuuba keenya nu jajjabeessa, subscribe nu godhaa. Ilmaan Oromoo kaaba kibbaan dhihaa lixaanii wal gargaarraa waan taateef kanarratti jechuudha. Namni tokko namni yuutuubii kana akkaataa itti subscribe godhan hin beekne hin jira. Sanillee qabadhee isin dhiyaadha waan taateef kana viidiyoo kana haga dhuma isaa laala. Haga dhuma isaa laala waan gaarii irraa barattan jedheen abdiin qaba. Waan salphaadha jechuudha. Akkaataa waan guutuu kana itti fayyadama jechuudha. Viidiyoo anamma armaan gaditti hojjedhe kanaan akkasitti itti fayyadama. Yoo kanaan itti fayyadamtan baay'ee jechuudha salphaadha. Baay'ee salphaadha. Waan ammoo birrii guddaan bitamuu miti. Waan birrii salphaan bitamu akkanatti itti riidanii ilaaltan harka keessanitti kun harka keessanitti riidanii ilaaltanii akkamii harkuma keessanii akkam godhaa akka ta'u ilaaltanii booda ilkaan keessanitti illee akkasitti riidanii ilkaan keessan ka dandii adda addaatiin faalame bareechuu dandeettanii